Nagaan nagarra caalu nagaa waaqayyoo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf habayyatu hordoftoota qiddoo yuutiib jedhu jalatti kan argamtan akkasuma maatii naaf ta'aa kan jirtan guddaa galatoomaa guddaa kabajoomaa isiniin jechuun jaaladhaa ammallee maatummaa keessan ittuma fufaan dhaamsa kooti isiniin jechuun jaaladhaa. Guyyaa har'aa qimamoonni mana madaamii lama iyyata gara madaamitti yeroo isaan galfatan argee jira jechuudha. Innis immoo iyyata keenya kana madaamii keenya biraan nu gahaa itti nu himaa kan jedhudha jechuudha. Innis yeroo iidii kennaa jechuudha. Kanaaf nuti ji'a tokko kanii dadhabnee as nu butaa achi nu butaa akkasumas immoo hojii keenya hojjechaa ji'a tokko xumurree haadiyaa iidaaf nu kenname ni formedha jedhan yaada isaanii ibsatanii jechuudha. Wagguma waggaadhaan ni formii bitti. Wagguma waggaadhaan ni formii nu bitti. Ni formiin qumsaaxinii guutee jira. Namni yookiin caammaa yookiin immoo huccuu yookiin immoo birrii namaaf kenna. Ishii bira garuu kun hin jiru. Simbira waakkamii kan jedhan yaada isaanii kaasan jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf akka inni ilaaletti na gaddisiisaniiru. Isaan kolfaadha garuu viidiyoo kan waraaban jechuudha. Dadhabaniiru waan ta'eef namni immoo bu'aa dadhabbii isaatii argachuu qaba jechuudha. Madaamii asumaan wanti ani sitti himu jechuudha. Madaamii isaanii ismattiin ni formii bitte sanaadhaanii maal qaba yoo qamisii tokko yookiinis immoo surree tokkoo fi shaamishii tokko caammaa tokko yoo bitteef maal qaba rabbi kee biraa argattaa. Isaan har'a iyyata gara ishiitti nu galchaa itti nu maaqimamoota mana madaamiidhanii gara keenyaa amma fidanii ati otoo garaa laaftee fi maal sitti fakkaata ture osoo immoo ofuma keettiidhaa fi bittee fi jiraattee maali feestaalii keessee kottaa fudhadhaa jettee isaanitti kennite isaan immoo kottaa yeroo ati jettuun sibira dhufanii yeroo ittiin itti kennitu yeroo bananii ilaalan ni formii yoo itti ta'u guyyaa matbaalaas moo guyyaa ayyaanaas moo jedhanii akka isaan wanni ta'an maaliif goote madaamii. Ani garuu dhugaa dubbachuudhaaf ijoollee sana nan arga lama ta'anii hojjetu isaanii lama ta'anii hojjetu tiktookis in hojjetu jechuudha. Ishiin tokko keessattuu ishumti duratti dubbatte suniyyuu in qalladdiis jechuudha. Waan baay'eedhaan naasofti garuu haasaan ishee immoo barnoota guddaa qaba dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Waa'ee qarshii irratti wantoota garaagaraa irratti hin dubbatti madaamin irratti bilbiltee maal taate ittiin hojjette jechuudha. Barnoota gaarii kan isheen dabarsitu haa ta'uyyuu malee madaamin keenya baroon baraannee formii nuu bitti maaliif kan jedhudha. Itti dhaga'ameeti jechuudha. Anaaniyyuu natti dhaga'ameera. Wanta akkanaa anaan na quunnamee osoo hin taane hiriyoota koo lamaan tokko quunnameera jechuudha biyyan dura ture keessatti. Akkasumallee guyyaa jalqaba bara jalqaba baranii biyya harabaa deeme jalqaba irratti ramadaana keessatti madaamiin koo na fuutee anumaaniyyuu suuqii deemteetti jechuudha. Yeroo isheen suuqii deemte keessatti salbaaja wayii jechuudha dhugaa dubbachuuf salbaaja akka minxilamsii wayii kinoo isa kana bitadhu naan jette isa kana bitadhu isa kana malee bituu hin danda'u naan jette ani isa kana hin bitadhu qaa'in qaawwasii kanaafiyyuu ani isa kana hin uffadhu yeroo kamiin uffadhasi hin uffadhu lakkii baqqaan barbaadu naan bitiiniin jedheen jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf achumaan maal barbaadda reeshin naan jennaani surree jiinsii tokko hidhee shaamishii tokko hidhee fuudhee jechuudha gaafa sana jechuudha lafaan dhaamu malee mtuu wanti tokko ittiin isheetti namne jechuudha. Jechuudha nani yaada mataa keetti tagaadhe nani fudhadhee galee jechuudha. Isayyuu caammaan binne jechuudha yeroo sana caammaan binne kan nama ajaa'ibu jechuudha. Galee ani egaa asuma isheen gubattu fudhadhee galee haadha madaamii kootii immoo sarratanyoota lamatu jiraayyuu jechuudha. Sarratanyoota lama yeroo jiran Itoophiyaa dhalachuun isaaniiyyuu jaartiin ni formii lama bitteef
Uniformi lama bittee fi gaafa uniformiin uffannu jedhaniitu shufeera qabu turanii shufeeratti jalabiyaa lama nuu bitanii online irraa buusanii shufeeratti kennanii shufeerri bitee fi fidee fi yeroo shimminan jira yeroo dhufee mana misaa fudhatu fidee isaanitti kennee isaan gaafa sana isa uffatan dhugaa dubbachuuf yeroo sana isaanis kan isaanitti dhaga'ameera jechuudha. Kan ijoollee kanaas immoo akka isaanii natti ta'ee jechuudha. Natti dhagahamee jira. Haa ta'uyyuu malee aizaachuu maal fi nagara yellamichi mudirlaa wanti hin darbine hin jiru waan ta'eef har'a mana keessanis miti kan jirtanii carqiis immoo uffatanii eessumayyuu naxxanii manuma keessa yoo ta'e malee warri ba'anis jiraachuu danda'u garuu warri ba'anis jiraachuu danda'u nama guyyitti sana nan ba'a qaadha ishiitii fa'inni deemna jechuudha. Isinitti dhagahameen gaafa mana keessan galtanii gaafa jireenya mataa keessanii horattan gaafa gara biyya keessanitti deebitan uffattanii shaa jettu uffata aadaa yoo ta'e fataa jettu meekaappii keessan dibattanii chappistikii keessan dibattanii fata qirri jettu bakka zana jettu qilleensa gaarii fudhachaa waan ta'eef waa'ee mana madaamii isinitti dhagahameen midduma keenyaa ji'aanii nuufaa kaffalan gatii dafqa keenya waaqayyo gaditti tokko mindaan keenya jechuudha. Jireenya keenyadha sinin jechuun jaalladha. Onneen keenya waan isaan tilliftu tirris nun jettu nutti fakkaata jechuudha. Waaqayyo gaditti dafqi keenya barbaachisaadha waan ta'eef isuma seeraan nuufaa kennanii sinin jechuun jaalladha. Isa kana kinwaan immoo suwiitii kana hojjechaa waa'ee obboloota koorraa dubbachuu barbaade jechuudha. Kinoo haala kanaanis akkamimee hojiin koo akkamimee ogummaan koo yaasa na fuutee nun badhaate yaasa durba biyya arabaa fuutee numa badhaateme hin fuudhu durba biyya arabaa jettu malee jechuudha. Yaasa durba arabaa dhabdeen baddeme hin baddemee siin jedhame asaakilti kee nyaattaa xibsii kee nyaattaa hin badde kan durba biyya arabaan fuune asumaan sittan hima. Enna warri infuuni qeerroowwan dafa durba biyya arabaa filadhaa gaa'elaaf sinin jechuun jaalladha. Kara deemtota garuu hin barbaannu nuti. Kara deemtota hin barbaannu nuti. Kara deemtuun koggor hin jennuun salaalamaawwii jedhamu sana jechuudha. Kan bara baraallee waaqayyoo malee hin jiru garuu amma lafa kanarraa jiraatamu sadhamutti akkasumas immoo anaafis immoo madaamiin koo chaagoote ishiin kun dhugaa kennaa ajaa'ibaa kennoota ajaa'ibaa naa bitteetti jechuudha. Viidiyoo waraabeera asuma irratti isiniif gadi nan lakkisa jechuudha. Handee qiyyaaree jechuudha akka daa'ima ishiitii bitteetti dhugaa dubbachuuf akka daa'ima ishiitii bitteetti tokko lama jettee naa bitte jechuudha. Hojii yoo baay'ateeyyuu wanti baay'ee jiraateeyyuu garuu gatii dafqa kootii gatii ji'a tokkoo argadheera. Birri 150 naa kenniteetti carqisa naa bitteetti cammas naa bitteetti wanta fe tokkitti iyyuu hin jirtu sinin jedhamaatii kiyyaa isa kanadha. Kanaaf iyyuu immoo qiddoo yuutiibii kanaa jabeessaa guddisaa jirtu galata qabdu sinin jechuun jaalladha. Namtu tokko yuuma isinitti dhagahameen obboloota koo ifatamaa daddarbatamaa gola siniif hin mijanne haala siniif hin mijanne keessa jirtanii baay'een bu'aa baay'een dararamaa baay'een beelaa baay'een dheebochaa baay'een daaraa akka jirtan ni beekna. Homaa sinii gochuu hin dandeenyu garuu waaqayyoo sinaa gargaaru humna siniif haa ta'u siniin jechuun jaalladha. Egaa waa'ee miidhama keenyaa dubbatamee haasaameen dhumu gargaarsuma waaqayyootiin har'a geenye aizaachuu humtuu isinitti dhagahameen hin darba siniin jedha. Dafqumti keessanitti seeraan siniif haa kaffalamu malee siniin jechuun jaalladha. Hacuuccaa keessatti rakkinuma keessatti dukkanuma keessatti ifti namaa dhufa badhaadhummaan namaa dhufa. Kanaaf iyyuu sinaa gargaaramaa barri jireenya keessanii haa eebbifamu siniin jechuun jaalladha. Galgalli keessanaa bareedu. Galgalli keessanaa bareedu sinin jechuun jaalladha. Ganamnumaa miti noo ganama biyya arabaan deema jennee kinoo ganama keessa umurii
umurii asheetummaa keessa waan jirruuf kinoo dhufnee hojjechaa gajjechaa jirra waan ta'eef yeroo kana omaa miti garuu galgalli immoo galgala daa'imummaa lammataa waan ta'eef galgala keessan abareechuu galgala koollee abareechuu siniin jechuun jaaladhaa dhaloota dhaalee galuu nu haa taasisu siniin jechuun jaaladhaa. Egaa waaqayyo gargaaraadha hin gargaaramna dhugaa hin gargaaramna har'a kadaamaadha miti bayyoo bilbilli koo iddoo kanatti lafa dha'e har'a kadaama yoo taaneyyuu borummoo waan ta'u hin beeknu borummoo waan taanu hin beeknu barri geeddaraadha waan ta'eef siniin jechuun jaaladha maalin beekan da'uu yookiin iyyuu isaan iyyuu dhufanii naaf hojjechuu malu isaan dhufanii siif hojjechuu malu seenaan hin jijjiiraman dhaamsa kiyyaadha siniin jechuun jaaladha addunyaa mararra kan jirtan obboloonni keenya musliimaas baga iidaan singee baga geessan iddoo jirtan keessatti siniin jechuun jaaladha isa kanadha gooftaan sin faana ta'u eebbifamaa